Gaaffii tokko isin gaafadha. Bilbila keessan irraa yeroo deddeebiidhaan yeroo hundaa aappii akkam akkamii fayyadamtu? Aappii gosa garaagaraa dubbachuutiin dandeessu. Garuu guyyaa har'a kana egaa aappii ajaa'ibaa gosa sadiin isinitti agarsiisa jechuudha. Sadan isaaniiyyuu bilbila keessan irra dirqama kan jiraachuutii qabanidha. Hedduu tokko faayidaa gurguddaa kan isiniif kennanidha waan ta'eef hanga xumuraatiin waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Amma irraatti appilikeeshinii barsiise keessaa aappii anarra isiniif qabadhee dhufe kun hedduu tokko kan isin fayyaduu fi sirriitti kan isin gargaaru bilbila keessan irraallee gonkumaa kan dileetii hin goone yeroo hundaa kan itti fayyadamtanidha jechuudha. Kanaaf amma neegallaa hanga xumuraatti osoo addaan hin kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Okay guys, aappii gosa sadii kan isinitti agarsiisu gaa sadan isaanii faayidaa garaagaraadha kan isaan qabanii. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu kan karansii ittiin hordoftan. Fakkeenyaaf baay'een keessanii doolaarii meeqaan oolee, yuuroo meeqaan oolee, akkasumas immoo joordaan biyyoota garaagaraa riyaalii meeqaan oolee jettanii gaaffii garaagaraa gaggaafattu. Garuu immoo bilbila keessaniin jechuudha salphaatti kun akkuma agartan alaabaa biyyaa wal bira qabaatee hordofuutiin yaaddeessu jechuudha. Gabaa baankiidhaan biriin Itoophiyaa, biriin Ameerikaa, yuuroon, riyaalii wanta hunda isaa bilbila keessan irratti hordofuutiin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a yuuroo meeqaan oolee birrii 52 fi saantimaa 235 ooleetti jira jechuudha. Haala kanaatiin wal bira qabdanii hordofuutiin dandeessu. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira. Akka install gootanii gara kanaa isin fida directly bakka kanarra ni tuqxu jechuudha. Asii booda akkuma agartan biyyoota barbaadan kamiiniyyuu ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf USA yoo filachuu barbaade dhumarra dhufeen USA dollar kan jedhurra kaa'adheen garanatti immoo birrii Itoophiyaadhaan naaf fideetii jira jechuudha. Kan Itoophiyaa kanas immoo gara biyyan barbaade kanas akkuma agartan egaa gara barbaadetti jireetiin jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin itti fayyadamtu hedduu tokkotti gargaaramtu aappii bilbila keessan irraa dhibuutii hin qabne jechuudha. Keessatti warri karansii hordofuutii barbaadan jechuudha. Qarshiin karaa baankii meeqa galettanii qooda nama gaafattan aappii kanatti fayyadamuu dandeessuunis ni jira. Okay, gara isa lammaffaattan isin dabarsa. Aappii lammataa irratti isin agarsiisu immoo VPN professional ta'edha jechuudha. Hedduu tokko kan isin fayyadudha. VPN kun wantoota hedduudhaan VPNota warra kaan irra ba'eessaa fi fooyya'aa kan ta'edha. Sababni isaa fakkeenyaaf yeroo jalqabaaf gara appilikeeshinii kana keessa seentanii daayirektii wanti isin gootan konneekti bakka jettu kanarra ni tuqxu. Sekeendii tokko qofaa keessattitu konneektii isiniif ta'a jechuudha. Akkuma agartan hojii eegaleeti jira. Kana jechuun egaa amma as keessaa ba'ee gara Play Store yoo naqee appilikeeshiniin this ATM is not available in your country fa appilikeeshiniin naan jedhu yoo jiraate daayirektii kanan barbaade akka wanta Ameerikaa jiraadhu fakkeessee yookiin Jarman jiru fakkeessee daawunloodii godhachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf VPN barbaadu taanaan aappiin kun baay'ee tokko isin fayyada. Lammatarra isiniif kaa'eetiin jira daawunloodii godhadhaa. Sadansaa by the way linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf bakkuma tokkotti argattu hin dhiphattan akkamitti akka daawunloodii godhattan immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, amma gaa sadarkaa sadaffaa irratti kan isinitti agarsiisu yeroo hedduu jechuudha. Baay'een keessa ring toonii faana gaafattu akkamittiin akka bilbila keenya sagalee yeroo waamichaa geddarachuutii dandeenyu gaafattanii turtanii. Kun akkuma agartan aappiin kun waa hedduu kan of keessaatii qabudha. Isa qofaa miti wallpaperii guyyaadha gara guyyaatti sekendiidha gara sekendiitti jijjiira. Akkuma agartan wallpaperii baay'ee mimmiidhagootaan hedduu of keessaatii qaba waan ta'eef isaan kana filattanii kan barbaadan irra kaa'achuutii dandeessu jechuudha. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Jalqabaaf keessanii seentu yoo wallpaperii barbaadu ta'e kanarra ni tuqxu, yoo ringitoonii barbaadu ta'e immoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf wallpaperii geddarachuuti yoo barbaanne wallpaperii tokko geddareen isinitti agarsiisa. Filanne sanan al tokkootiif ni tuqna. Saniin booda akkuma agartan kana nuuf fida jechuudha. Isin irratti ilaaluuti yoo barbaanne bilbila keenya irraa miidhaguu kan jedhu ilaaluuf maal goona wallpapericha irra ni tuqna. Akkuma agartan haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Saniin booda yoo nutti tolee jiraate bakka kanarra tuquudhaan akkuma agartan progress kan jedhu jira. Boshee kopsineen kan barbaadan irra kaa'achuutii dandeessu. Haala kanaatiin isiniif fida. Hoomiirra yoo barbaadan immoo look iskiriinirra yookiin immoo boozii lamaan isaa irra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hoom iskiriinirra yoo kaa'adde haala kanaatiin sit has home screen kan jedhu naaf taa'eeti jira. Amma akkuma agartan jijjiirameeti jira jechuudha bilbilli koo akka kanatti itti fayyadamtu jechuudha. Egaan aappii gosa sadi'aan isiniif qabadhee dhufee isaan kana sadanidha. Sadan isaanii yoo akkaataa isiniif daawunloodii godhattanii linkiin isiniif kaa'ee gara kanaa isin fida. Saniin booda erga gara kanaa dhuftanii xiqqoo ishee gadi siqxu jechuudha. Haala kanaatiin addaarraa wantoota isin fayyadan hedduu isiniif kaa'ee waan jiruuf osoo dubbistanii baay'ee tokko gaariidha. Saniin booda dhumara kanarratti akka dhuftanii egaa tokkoon gaa sadii gadi isiniif tarreessee waan jiruuf kan fedha keessan ta'e filattanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Hunda isaallee tokkoon daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan haala kanaatiin itti fayyadamtu baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Appilikeeshiniin isiniif kaa'u gara kanaa isin fida. Al tokkoon immoo bilbila keessanitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Egaan aappii professional gosa sadiidha jedhee yaade yeroo hundaa kanatti fayyadamuuti qabdan kan sirriitti isin gargaaran gosa sadan kana buufadhaatti fayyadamaa. Har'aaf kana isiniif qabadee dhufe yeroo ta'an deebiin gargaarutti. Bye bye.